ittiin guddistu hawwan iteenyas kanuma ittiin guddiftetu har'a seenaa addaa ta'ee bakka kana argama. Harma isaanii murametu bakka kana seenaa ta'ee taa'aa jira. Hedduun ilmaan Oromoodhaa bakka kana daawwachaa jiru. Hawwan Oromoo akka daa'imman isaanii guddifamne gochaan cubbuun abaaramaadhaa irratti raawwate. Erga kun ta'e immoo harmaaf harka isaanii erga muranii booda inni dhangala'uudhaan achiin baafamaa jechuudha. Kun gubbaa irratti haa dalagamu malee gochaan seenaa qabatamaan dalagame jala kana ta'u hayyoota naannawa kana seenaa isaa beekan irraa qoranneerra. Siidaan yaadannoo wareegamtoota aanolee kun bakka ilmaan Oromoo Arsii tartiibaan hiriirsanii boolla qal'oo keessa hulluuqsisanii harmaa fi harka dabalatee mogolee isaanii muruu kanneen hafan kolaasuun haawwota ammoo qaama isaanii gamaa gamanatti mukatti fannisuun dararaa dhala namaatiin hin malle irraan dhaqqabsiisuudhaan jimlaan itti galaafatanidha. Erga harkaa fi harma muruudhaaf achi tartiiba qabsiisanii asiin reeffi namoota dhiiga dhangala'u yookaan cuccubuudhaan bakka kana ga'e maaltu taana kan jedhu ammas iddoo biroo daawwachuuf deemna. Bakka amma korboo arginuu fi qilxuu arginu kanatti harmaaf harki isaanii akka fannifamu qilxuu kanarratti taasifama. Gochaan gara jabeenyaa Oromoo Arsii irratti raawwatame kun kana fakkaata jechuun ni danda'ama. Baroota 1880 haga 1886tti lolaa hamatu Arsii aanolee irratti geggeeffamee ture. Gootota qaqqaalii biyyaa baay'eetti dhabne. Keessumattuu bara 1882tti qindoomina duula gooticha Roobaa Buttaatiin qindaa'etu hoogganummaa Leenjisoo Diigaatiin hojiirra oole. Weerarri Minilik karraas Daargeen durfamu gamni tokko gara Awaashiin qaxxaamuree aanoletti imale. Kaan ammoo baatuu keessaan qaxxaamuruun duula isaa itti fufe. Garuu gootummaan ilmaan Arsii laayyoon turre. Eboo fi gaachana isaatiin weerartoota lubbuu itti guraare. Gootota akka Leenjisoo Diigaa, Roobaa Buttaa, Hinseenee Ullufee fi kanneen biroo akka adda dureetti kaasuu fi yaadachuun ni danda'ama. Gootichi Oromoo Roobaa Buttaa bara lola aanolee akka dubbatanitti maqaa baduu mannaa mataa baduu wayyaam dhaadannoo jedhuun harka kennachuu diduun falmii hadhaawaa geggeessaniiru. Maqaa biyyaa fi kan ofiitis tiksuudhaan ittis wareegamaniiru, seenaas galmeessaniiru. Sirni nafxanyaa Minilik Oromoo humna qawweetiin cabsuu dadhabnaan dhukkuboota adda addaa itti fiduudhaan saba nagaa galaafateera. Dhukkuboota akka Gifiris yookaan Smallpox, Maaritee, Bagaa fi kanneen biroo kaasuun ni danda'ama. Nafxanyoonni Minilikiin bobbaafaman ilmaan Arsii rasaasaan rukutanii ajjeesuun isaan hanqatee harkaa fi harma muruun sadarkaa addunyaatti akka badii hiriyyummaa hin qabneedha. Duulli duguuggaa sanyii barbaadessi ilmaan Oromoo irratti geggeeffamus gootonni Arsii eenyuufuu harkan kennine. Hammeenni hammeena caalu waggoota 133 dura aanolee irratti raawwatamee ture yeroon isaa darbeera. Garuu seenaan hafeera. Jarri hojii bineensaa saba keenya irratti raawwatanis darbaniiru. Haa ta'u malee ammas leellistoonni sirna duraanii hin dhabamne. Seenaa wajjin daawwanne seenaa mul'isu.